Walga'ii idilee 52ffaa bara hojii lammaffaa waggaa 13ffaa kurmaana arfaffaa mana maree magaalaa Adaamaa geggeeffame. Yaa'iin kun bakka miseensonni mana maree, hooggantoonni seektaraalee magaalichaa fi keessummoonni affeerraan taasifameef argamanitti adeemsifameera. Yaa'ii kana irratti afa yaa'iin mana maree magaalaa Adaamaa Aadde Immabeet Jibbaa sababaninsaa taasisaniin ji'oottan darban keessatti hojiilee misoomaa hedduu fayyadamummaa uummataa mirkaneessan akka magaalichaatti hojjetamaa turuu isaanii ibsan. Manneen marii keenya ijaarsa sirna dimookiraasii dagaagsuu olaantummaa seeraa mirkaneessuu nageenya amansiisaa fi milkaa'ina hojii ariifataadhaan magaalaa keessatti hojjetamu tufiinsa isaa hordofu hojiiwwan uummataa akka magaalaatii fi hirmaannaawwan hojjetaa jiran fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuudhaan hojiin gurguddaan hojjetamaa jiraachuun isaa beekamaadha. Manni marii magaalaa keenyas labsii mootummaa naannoo Oromiyaa labsii 250/2015 irratti hundaa'uudhaan hojiiwwan gurguddoo waggaa kana keessatti raawwataa turaniin kan hordofamaa turedha. Keessattuu dambii baasuu, fayyadamtoota qaqqabsiisuu fi karooraa fi bajeta labsuu akkasumas bu'aa qabeessummaa karooraa fi bajetaa magaalichaa hordoffii fi to'annoo gamaa fi daawwii hojiitiin mirkaneeffachaa deemu. Manni marii magaalichaas hojiilee hojjetamaa turan kurmaanaan seektaraalee hunda hordofuun gamaggamaa turu heeraniiru. Keessattuu hordoffii fi to'annoon seektaroota magaalaa irratti bara kana geggeeffamaa tureen karoora magaalaa keenya hojiiwwan gurguddaa raawwatamaa ture. Kabajamaan miseensa mana marii kun bajeta labsee fi hojiiwwan karooraan qabaman kurmaanaan hordoffii taasisaa dhufuun isaa hojii milkaa'ina bara kana geggeeffameen akka magaalattis akka naannottis akka biyyaattis hojiin gurguddaan baroottan dheeraadhaaf karoorota labsamanii piroojeektiiwwan hin xumuramne keessatti bara milkaa'inni guddaan itti argamedha. Piroojeektoonni magaalaa Adaamaa keessatti hojjetaman xumuramuun tajaajilaaf banaa haga isaaniitti hordoffii garaagaraa koreen dhaabbii mana maree magaalichaa taasisaa tures kan dinqisiifatamu ta'uu himaniiru. Eebba piroojeektiiwwan gurguddaa akka magaalaatti raawwatamaa ture keessatti gaafii manni marii kun kaasaa ture fi gaafii hawaasaa bakka bu'ummaa weessan raawwataa dhufuun isaa ni yaadatama. Kanarraa ka'uudhaanis akka magaalaatti xiyyeeffannoo guddaadhaan karoora bara 2018 tiiqiidhaan karoorfamee kutannoo hooggansaatiin fi quuqama uummataa qabaniin xiyyeeffannoo guddaan miseensi keenya raawwataa tureen uummata keenya biratti dhaqqabamuun isaa laaluun barbaachisaadha. Keessattuu manni marii keenya piroojeektii guddaa Mojoo Adaamaa gaafii uummataa godhee hordofaa ture bara kana keessatti kan xumuramedha. Manni marii keenyas akkuma yaadatamu gaafiiwwan gurguddaa waggoottan 13 mana marii kana keessatti turreen deebiiwwan bara kana raawwatamaa turuusaa ni yaadatama.